Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya guraandhala 20 bara 2023 OGM irraa oduu isinitti himnaa oduu waliin ani Baawuk Jiraati. Naannoo Oromiyaa keessatti nagaa buusuun yeroo kamiyyuu caalaa daran barbaachisaa ta'uu maddi oduu fi odeeffannoo OGM ibsee Muzayyin Kadir dabalata qaba. Naannoo Oromiyaa keessatti nagaa buusuuf yeroo kamiyyuu caalaa daran barbaachisaadha jedha maddi oduu fi odeeffannoo OGM. Mariin araara waraana bilisummaa Oromoo fi garee mootummaa gidduutti godhamuu qabu immoo wal waraansa amantaa irratti kan hundaa'ee fi dhimmoota wal waraansaatti garee lamaan galchan bu'uura irraa kan furu ta'uu qaba jedhanii jiru. Kanaaf mariin araara godhamu qaamni sadaffaan bakka argametti akka ta'u kan qabus dhaamanii jiru. Haala kanaan waraanni naannoo Oromiyaa keessatti itti fufnaan naannichattis ta'ee biyyattitti balaa hamaa kan hordofsiisu ta'uu dubbatanii jiru. Waraana waggoota 4 darbanii oliif Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa tureen manni naannichaa balaa suukanneessaa keessummeessaa ture. Walwaraansi kun waggaa 4 dura bakkeewwan murtaa'an kan qabate ture yoo ta'u, hawaasa qabiyyee isaa babal'ifachaa inni deemuun balaan inni dhaqqabsiisu daranuu hammaachaa dhufee jira. Qaamni waraana kana keessatti hirmaatus daran dabalaa dhufe. Irra caalaan naannichaa amma dirree waraanaa ta'utti kan jiru. Pirezidaantiin naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa tibbana mootummaan araara fedhii qabaachuu yaa'ii caffee Oromiyaa irratti dubbatanii ture. Haa ta'u malee garuu waamichi isaan gochaa jiran kanaan duraarraa garaagarummaa akka hin qabnee fi nagaa fuullaa naannichaaf fiduu danda'uu isaa irratti gaafii kaasee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo gama isaatiin yoomillee araaraaf qophii ta'uu himee mariin araaraa godhamu garuu mootummaa federaalaa waliin ta'uu akka qabuu fi qajeeltowwan marii araaraa idil addunyaa hordofuu akka qabu ibsee jira. Haasaan obbo Shimallis waan haaraa akka hin qabnes ABO'n himeeti jira. Waraanni Oromiyaa keessaa karaa araaraan akka xumuramu fedhii qabaachuu ABO'n yeroo garagaraatti himaa turus mootummaan humnaan xumura ejjennoo jedhu tarkaanfachiisaa ture jira. Durataa ittaanaa mana maree ce'umsaa Sudaan Mohammad Hamdaan Daagoloo fonqolcha bara 2021 biyyattii keessatti raawwate dogongora jechuun ibsan Caaltuu Faayisaa akka ta'anutti dhiyeessite. Durataa itti aanaa mana maree ce'umsaa Sudaan Mohammad Hamdaan Daagoloo fonqolcha bara 2021 biyyattii keessatti raawwate dogongora jechuun ibsan. Fonqolchi Leeftinaanti Jeneraal Hamdaan Daagoloo irratti qooda fudhatan bulchiinsa siivilii ministeera muummee duraanii biyyattii Abdallaa Hamdookiin hoogganamu aangoo irraa buuseera. Hamdook immoo pirezidaantii Bashir mormii uummataan erga aangoo irraa kaafamanii booda aangootti kan bahanidha. Jeneraalli maqaa Hemeetii jedhamuun bal'inaan beekaman kun ibsa televezyiiniin darbeen akkana dubbatan. Fonqolchi yeroosii deeggartoota pirezidaantii Omar al-Bashir kan bara 2019 fonqolchaan kaafamaniif karrabane jechuun ibsan. Jeneraalli waraanaa maqaa guddaa qaban kun fonqolchicha deeggaruun dogongora jechuun ibsani. Pirezidaantiin duraanii Sudaan al-Bashir fonqolchaan erga gaggeeffamanii booda biyyattiin ammallee tasgabbiitti hin deebine. Eega waraanni biyyattii bulchiinsa siivilii akka aangoo fudhatee booda aangoo qaama siiviliitti akka dabarsan gaafatamaa ture. Rogeeyyiin dimokiraasii akka bu'uura godhatu gaafataa turan irra deddeebiin hiriira mormii qopheessaa turan. Lubbuun lammiilee darbeera. Gamtaan Afrikaas miseensummaa biyyattii yeroof adda kuteera. Barana baatii muddee keessa garuu waraanni biyyattii bulchiinsa siiviliif aangoo dabarsuuf waliigaleera. Daagoloon riifoormii nageenya gaggeessuun waraana RSF isaan ajajan waraana biyyattiitti galchuuf waadaa seenaniiru. Waraanni kun sarbama mirga namoomaan himannaa jabaatu irratti ka'a. Hemeetiin Sudaan keessatti Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaan itti aanee nama aangoo guddaa qabanidha. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antoonii Bilinkaan Chaayinaan waraana Yukireeniif meeshaa waraanaa fi rasaasa Raashiyaaf kennuuf yaadaa jirti jechuun akeekkachiisan. Ammas Caaltuu Faayisaa. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antoonii Bilinkaan Chaayinaan waraana Yukireeniif meeshaa waraanaa fi rasaasa Raashiyaaf kennuuf yaadaa jirti jechuun akeekkachiisan. Bilinkaan CBS'tti akka himanitti duraanuu dhaabbileen Chaayinaa Raashiyaaf deeggarsa meeshaa waraanaa hin taane kennaa jiru. Odeeffannoo haaraan ammoo Beejing deeggarsa meeshaa waraanaa kennuu akka dandeessu agarsiisa jedhan. Haalli kun ammoo Chaayinaaf bu'aa hamaa akka qabaatu akeekkachiisan. Chaayinaan gama isheen gabaasaalee Mooskoon meeshaalee waraana ishee gaafatte jedhan haalchee jirti. Pirezidaantiin Chaayinaa Xi Jinping michuu pirezidaantii Raashiyaa Vilaadiimiir Puutiin yoo ta'an
weerara Raashiyaa hanga ammaatti hin balaaleffanne. Chaayinaan maal dhiyeessuu akka dandeessu Ameerikaan waan amantu ilaalchisuun yoo dubbatan ammoo adda durummaan meeshaa waraanaa akka ta'uu danda'u dubbatan. Ameerikaan dhaabbata Chaayinaa kan suuraa saatalaayitii Yuukireen dhaabbata Waagner Group jedhamuu fi kan Raashiyaadhaaf loltoota 10,000 lakkaa'aman dhiyeessuuf kenne jechuun qoqqobbii irra kaa'eera. Bilinkan CBS'tti akka himanitti Chaayinaa keessatti dhugaatti dhaabbileen dhuunfaa fi kan mootummaa gidduu garaagarummaan hin jiru jedhan. Ameerikaan jalqaba baatii gurraandhalaatti afuuffee basaasaa kan Chaayinaati jedhamtu erga kuffistee booda hariiroo Waashingitanii fi Beejing gidduu jiru baduu eegale. Gama lachuu jechoota aarii walitti deddeebisaa kan turan yoo ta'u garuu ammoo lamaanuu taatee kanaan qaana'anii gara fuulduraatti tarkaanfachuuf akka qophaa'an fakkaatu. Haa ta'u malee Chaayinaan humnoota Raashiyaa Yuukireen keessaa gargaaruuf meeshaa waraanaa yoo dhiyeessite hariiroon Ameerikaa fi Chaayinaa baay'ee hammaataa ta'a. Akeekkachiisni Bilinkan kunis Chaayinaan akkas akka hin goone dhorkuuf kan ta'e fakkaata. Akkasumas Bilinkan Chaayinaan qoqqobbii biyyoonni lixaa dinagdee Raashiyaa kuffisuuf irra kaa'an akka dandamattuuf gargaaruun ishee Ameerikaa yaaddessuu dubbataniiru. Daldalli Chaayinaan Raashiyaa waliin qabdu guddachaa kan dhufe yoo ta'u, Chaayinaan gabaa boba'aa gaazii fi cilee Raashiyaa gurguddoo qabdu keessaa tokkodha. US dabalatee miseensonni naatoo taankii dabalatee meeshaalee waraanaa, rasaasaa fi meeshaalee adda addaa Yuukireeniif ergaa jirti. Haa ta'u malee biyyoonni lixaa Yuukireen ji'oota dhufan keessatti aleellaa Raashiyaan irratti raawwachuuf deebii kennuu akka dandeessuuf waan ishee barbaachisu akka qabaattu mirkaneessuu akka qabdu dubbataniiru. Raashiyaan yeroo ammaa naannolee ba'a Yuukireen bakka lolli hamaan itti gaggeeffame babal'ifachuuf yaalaa jirti. Waangi kaleessa Muunik keessatti akka jedhanitti Chaayinaan waraana Yuukireen kanaaf hojii malee cina hin dhaabbanne yookiis ibidda irratti boba'a hin darbanne jechuun Rooyitersitti gabaaseera. Fayyadamtoonni Feesbuukii fi Instaagiraamii mallattoo cuquliisaa argachuuf kaffaluu akka danda'an kaampaaniin Meettaa hime. Gadaa bultuun akka taanutti dhiyeessamu. Fayyadamtoonni Feesbuukii fi Instaagiraamii mallattoo cuquliisaa yookaan verifiikeeshin argachuuf kaffaluu akka danda'an kaampaaniin Meettaa hime. Mallattoon cuquliisaa kan maarsariitii irratti fayyadamuuf ji'aan $11.99 fayyadamtoonni iPhone ammoo $14.99 akka kaffalanis ibsee jira. Torban kana keessa Awustiraaliyaa fi Niwuziilaandi keessatti akka hojiirra oolus ifoomseera. Hojii gaggeessan olaanaan Meettaa Maark Zuukanbarg tarkaanfiin kun nageenya fi dhugumaan miidiyaa hawaasaa fooyyessaa jedhan. Tarkaanfiin kun erga abbaan qabeenyaa Tiwiitarii haaraan Elon Musk ji'a sadaasaa bara 2022 keessa fayyadamtoonni mallattoo cuquliisaa argatan akka kaffalan murteessan boodadha jedhame. Kaffaltiin Meettaa amma murtaa'e kun dhaabbilee biizinesiif ammatti hin jiru garuu namoonni dhuunfaa kaffaltii mallattichaa kaffaluu danda'u jedhan. Mallattoon cuquliisaa yookaan biluutiik mallattoo ittiin eenyummaan fayyadamaa miidiyaa hawaasaa kana ittiin adda baasan yoo ta'u namoota beekamoo fa'aatu fayyadamaa ture. Namoonni kaffalanii mallattoo kana argatan maxxansi isaanii namoota baay'eetti akka mul'atu namoota isaan fakkaatan maxxansan irraa eegumsa gaarii fi tajaajila maamilaa akka argatan isaan gargaaraa jedha kaampaanichi kun. Kaampaanichi fayyadamtoota mallattichaa kan duraan irratti dhiibbaa akka hin qabne BBC'ttis himee jira. Garuu sababa mallattoo kana qabaniif carraa maxxansi isaanii namoota hedduutti argamu akka dabalus ibseera. Kaffalanii mallattoo kana argachuuf kana dura miidiyaalee hawaasaa biroo irratti rakkoomeera jedhe. Kan Tiwiitarii kaffalanii akka mallattoo cuquliisaa kan argatan jedhu ji'a sadaasa bara darbe keessa dhaabbatee kan ture yoo ta'u sababni isaa immoo namoonni dhaabbilee gurguddoo fi namoota bebbeekamoo fakkaachuun kaffalanii mallattoo kana argachuuf waan yaalaniifidha jedhe. Meettaan ammoo maqaa maamiltoota miidiyaa hawaasaa fayyadamanii isa warqee eenyummaa mootummaan kennu irra jiru waliin tokko ta'uu qabaa jedhe. Fayyadamtoonni piroofaayilii isaanii irratti suuraa dhuunfaa isaanii qabaachuu akka qabanis himee jira. Maarsariitiin biroo akka Reddit, YouTube fi Discord moodelummaa sabiskiraayibii yookaan maatii ta'uu kana ni fayyadamu jedhe. Meettaan tajaajilli kaffalanii mallattoo cuquliisa argachuu kun yooma akka biyyoota kaan keessatti jalqabus hin ibsine. Maark Zuukanbarg garuu maxxansa isaa irratti dhiyootti jedhe. Ji'a sadaasaa bara 2022 keessa kaampaanichi hojjettoota 11,000 hir'isuu ibsuun sababni isaas ammoo yeroo weerara koronaa vaayirasii keessa investimentii guddaa waan gaggeesseef ta'uu ibsee jira. Yeroo sana Zuukanbarg lakkoofsa fayyadamtoota Meettaa akka dabalu tilmaamuu ture kan irratti baasii gochaa kan ture yoo ta'u garuu akka inni yaade hin ta'in hafee jira. Kufaatii dinagdee fi dorgommiin dabaluu galiin isaa isa durii gadi akka ta'u taasiseeras kan jedhame yoo ta'u haa ta'u malee waliigalaan yeroo abbaan qabeenya Tiwiitariin Elon Musk kaffaltii mallattoo cuquliisaa kana fidu ibsaan namoonni baay'ee qeeqaniiru.
Kabajamtoota daawwattoota keenya oduu guyyaa har'aaf qopheeffannee xumurreeti jirra waan nu daawwattaniif galatooma.